Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambarii gunguba uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Gurraan dhalaa 2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan ga'e nu ta'aati. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Hayyuun sirna gadaa qorachuun addunyaatti beeksisan Profeesar Asmeroom Laggasaa lubbuun darbanii. Ameerikaan waraana Suudaanitti xumura gochuuf torban kana karoora haaraa ifa gochuuf akka jirtu beeksifte. Mariin Nukleeraa Ameerikaa fi Iraan gara Omaanitti ce'e. Chaayinaan xiyyaara balaliirra osoo jiru tajaajila wal'aansa baqaqsanii yaaluu kennu kan jalqabaa hojii eegalchiiste. OFM dambalii gunguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa walaabuutii amma oduu bal'inaan. Hayyuun sirna gadaa qorachuun addunyaatti beeksisan Profeesar Asmeroom Laggasaa lubbuun darbanii. Sirna gadaa Oromoo qorachuun hayyuun karaa saaqanii fi addunyaatti kan beeksisan Profeesar Asmeroom Laggasaa du'aan godaananii. Guutuu isaa akka ta'utti isiniif dhiyeessina. Sirna gadaa Oromoo qorachuun hayyuun karaa saaqanii fi addunyaatti kan beeksisan Profeesar Asmeroom Laggasaa du'aan godaananii. Pirezidaantiin duraanii waldaa qorannoo Oromoo Osaa Ibrahim Elemoo abbaa qorannoo sirna gadaa Oromoo jechuun Asmeroom Laggasaa ibsaniiru. Du'a isaanii dhagahu gaddi itti dhagahamu ibsuun sabni Oromoo nama guddaa dhabe kan jedhanii. Akka waldaa isaaniitti seenaan Oromoo akka beekamuuf nama karaa saaqe jedhanii akka ibsan himanii. Hanga Asmeroom Laggasaa namni seenaa Oromoo qorate hin jiru jechuun itti dabaluunis qaroom kileeyyii sirna gadaa isaan duraan gadaa jechuun qorannoo maxxansee hin jiru jedhanii. Profeesar Asmeroom dhalataa Eertiraa ta'anis walakkaa jaarraatti kan dhiyaatuuf sirna gadaa Oromoo irratti qorannoo bal'aa gaggeessuun beekamu. Sirni gadaa addunyaatti akka beekamuuf gaheen isaanii guddaa akka ta'etu himama. Gumaata isaan qorannoo sirna gadaa irratti gaggeessuun gumaachaniif Yuunivarsiitiin Finfinnee dabalatee dhaabbilee garaagaraa irraa badhaasa argataniiru. Yuunivarsiitiin Finfinnee bara 2018 gumaata isaan sirna gadaa qorachuu irratti taasisaniif dooktireetii kabajaa kenneera. Mootummaan naannoo Oromiyaa irraas badhaasa beekamtii argataniiru. Badhaasicha pirezidaantiin duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an Dooktora Kabajaa Lammaa Magarsaa harkaa kan fudhatan yoo ta'u yeroo Oromoon waa'ee isaa dubbachuuf rakkisaa ta'etti Profeesar Asmeroom Oromoof oolmaa guddaa akka oolan dubbatan. Yeroo Oromoon waa'ee isaa haasa'uun itti ulfaatutti Profeesar Asmeroom sabichaaf oolmaa guddaa waan oolaniif yeroo hundumaa onnee uummata Oromoo keessa jiraatu jechuun jajaniiru. Sirna gadaa irratti qorannoo gaggeessuu qofa osoo hin taane waraqaalee fi kitaabolee sirna gadaa addunyaatti akka beekamu gochuu keessatti gahee guddaa qaban barreessaniiru. Du'aan godaanuu Profeesar Asmeroom hordofee waldaan qorannoo Oromoo Oosaa dabalatee namoonni siyaasaa fi hawaasni Oromoo hedduu gadda itti dhagahame ibsataa jiru. Waldaan qorannoo Oromoo ibsa baaseen Profeesar Asmeroom qorannoo Oromoo keessatti kanneen gumaata hangafaa qaban keessaa ta'uu kaasuun gadda itti dhagahame beeksise. Profeesar Asmeroom qorannoowwan gaggeessaniin akkaataa itti addunyaan ilaalcha hawaasaa fi siyaasa Afrikaa hubatu keessumattuu kan Oromoo akka jijjiiramu gochuu keessatti leegaasii hin dagatamne ka'anii akka darbanis ibse waldaan qorannoo Oromoo. Bara 1933tti Eertiraatti kan dhalatan Profeesar Asmeroom sanbata darbe amajjii 31 ganna 94tti umrii kuufanii du'aan addunyaa kanarraa akka godaanan ibse waldaan qorannoo Oromoo. Waldichi ibsa baaseen addumatti kitaaba isaanii gadaa sirii approaches to the study of African society jedhu sirni gadaa Oromoo maal akka ta'e kan ittiin addunyaa beeksisan akka ta'ee fi gumaata isaan qorannoo Oromoo keessatti qabaniif bara 2007tti badhaasa umrii guutuu waldaa qorannoo Oromoo irraa argachuu beeksise. Uummanni biyya keessaa fi biyya alaa jiru kabaja isaaniif maluun faarsee gaggeessuun irra jiraati jechuun dubbate pirezidaantiin duraanii waldaa qorannoo Oromoo Ibrahim Elemoo. Oromoon leegaasii isaanii itti fufsiisuu qabu isarraa barachuudhaan jechuunis dubbatan obbo Ibrahim. Ameerikaan waraana Suudaanitti xumura gochuuf torban kana karoora haaraa ifa gochuuf akka jirtu beeksifte. Yeroo waldhabdeen Suudaan balaa hammaataa uumaa jirutti Ameerikaan waraana humna Suudaaniif Rapid Support Force jidduutti gaggeeffamaa jiru xumuruuf karoora haaraa ifa akka gootu beeksifte. Dabalata isaa akka ta'utti isiniif dhiyeessina. Yeroo waldhabdeen Suudaan balaa hammaataa uumaa jirutti Ameerikaan waraana humna Suudaanii fi Rapid Support Force jidduutti gaggeeffamaa jiru xumuruuf karoora haaraa ifa akka gootu beeksifte. Gorsaan olaanaan pirezidaantii Ameerikaa dhimma Arabaa fi Afrikaa Maasaad Bu'aayoolooskii ibsa darbe ibsa kennaniin barreeffamni karoora nagaa kun miseensota garee Kuwaad jedhamu irraa hayyama argachuun qophaa'edha jechuun ibsanii. Gareen Kuwaad Suudaan kan Ameerikaa, Saawud Arabiyaa, Emireetota Arabaa tokkee, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Masrii of keessaa kan qabu akka ta'es ibsameera. Bu'aayooloos akka jedhanitti gareen kun jalqaba baatii adoolessaa keessa kaartaa daandii waliigalaa kan waraana humnoota mootummaa Suudaanii fi humnoota Rapid Support Force RSF jidduutti gaggeeffamaa jiru xumuruuf kakaayeffate ta'uu tajaajilli oduu ba'aa jiddu galeessa Afrikaa gabaase.
walgahii maallaqa gargaarsa namoomaa Suudaaniif hatattamaan walitti qabuuf gaggeeffamu irratti haasa'u kan taasisan Boyolas karoora nagaa bal'aa kana irratti yoo xiqqaate ji'oota 3f hojjetaa jirra kan gamalachuu biratti fudhatama qabaachuu qabu jedhanii. Akka gabaasa tajaajila oduu jiddugaleessa baha Afrikaatti gorsaan olaanaa pirezidaantii Ameerikaa dhimma Arabaa fi Afrikaa Masaad Boyolis akka jibsanitti Ameerikaan hoogganaa waraanaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan irraa ergaa abdachiisaa dhageesseetti akkasumas miseensota Rapid Support Force RSF waliin dhiyeennaan walqunnamtii qabaataa turte jedhanii. Waraanni Suudaan ebla 2023 irraa eegalee humnoota mootummaa fi Rapid Support Force RSF gidduutti ka'e kumaatamaan kan lakkaa'aman lubbuu darbuu fi ummata miliyoona lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uun rakkoo namoomaa hammaataa uumeera. Yaaliin nagaa wayita garagaraa kanaan dura taasifame bu'aa buusuu dadhabuu isaa hordofee karoora Ameerikaan hoogganamu kana irratti xiyyeeffannoon idil addunyaa dabalaa jira. Mariin Niwukilaraa Ameerikaa fi Iraan gara Omaaniitti ce'e. Mariin Niwukilaraa Ameerikaa fi Iraan waldhabdee baha jiddugaleessaa salphisuuf murteessaa jedhamee ibsame jimaata dhufu Omaan keessatti deebi'ee akka eegalu riippoortarri Access Barack Ravid maddoota Arabaa waabeffachuun gabaaseera. Bal'ina isaa akkattaan isiniif dhiyeessina. Mariin Niwukilaraa Ameerikaa fi Iraan waldhabdee baha jiddugaleessaa salphisuuf murteessaa jedhamee ibsame jimaata dhufu Omaan keessatti deebi'ee akka eegalu riippoortarri Access Barack Ravid maddoota Arabaa waabeffachuun gabaaseera. Mariin kun jalqaba Turkiyaatti gaggeeffamuuf beellamame kan ture yoo ta'u garuu gaaffii Iraan gara Maaskaatti gaggeeffamu isaa riippoortarri Access Barack Ravid maddeen Arabaa waabeffachuun kan gabaase. Iraan Turkiin osoo hin taane Omaan keessatti marii kan gaafatte Omaan seenaa keessatti jiddugaleessituu loogii hin qabnee fi amanamaa biyyoota lama jidduutti waan turteef bulchiinsi Tiraamp gaaffii bakki jijjiiramu gaafatee fudhatee jira. Mariin kun biyyoota lamaan qofa irratti kan daangeffamu moo biyyoota Arabaa fi Muslimaa biroo kan hammatu ta'uu isaa ammallee mariin irratti gaggeeffamaa jira. Kunis marii kanaaf seera qabeessummaa naannoo kennuu fi waliigaltee bal'aa uumuuf kan yaadamedha. Tattaaffiin dippiloomaasii kun osoo gaggeeffamaa jiru naannicha keessatti waldhabdeen jiru olaanaa ta'eera. Waraanni Ameerikaa diroonii Iraan xiyyaara fe'umsaa tokkotti dhiyaataa turte kuffisuu ibseera. Diroonii waraanaa Iraan taankar alaabaa Ameerikaa qabdu kan Strait of Hormuz keessatti argamutti dhiyaachuuf yaaluun isaanii gabaafameera. Bulchiinsi Tiraamp imaammata dhiibbaa guddaa Maximum Pressure Iraan irratti qabu itti fufee osoo jiru dhiyeenya kana gara minjaala mariitti deebi'uun isaa nagaa naannoo sanaaf abdii guddaa qaba. Omaan waliigaltee Niwukilaraa bara 2015 JCPOA deeggaruun gahee isiitiin qoratamaa turte. Haa ta'u malee waldhabdeen galaana marii kana karaa irraa maqsuu danda'a jedhamee yaaddoon jira. Chaayinaan xiyyaara balaliirra osoo jiru tajaajila wal'aansa baqaqsanii yaaluu kennu kan jalqabaa hojii eegalchiiste. Chaayinaan hospitaala xiyyaara isa jalqabaa fi hayyama hojii dhaabbata yaalaa argateefatti hojiitti galchuu isii beeksifteetti. Guutuu isaa akkattaan isiniif dhiyeessina. Chaayinaan hospitaala xiyyaaraa isa jalqabaa fi hayyama hojii dhaabbata yaala argateefatti hojiitti galchuu isii beeksifte. Hospitaalli kun keessattuu wal'aansa fuulaa fi qaamolee mataa kanneen akka ijaa, gurraa fi funyaanii irratti kan xiyyeeffatudha. Chaayinaan teekinooloojii ofiisiitiin oomishte xiyyaara imaltoota fageenya jiddugaleessaa deemu C909 jedhamu irratti kan hojjetu ta'uudha kan eerame. Xiyyaarichi akka barbaachisummaa isaatti saffisaan gara tajaajila yaalaatti kan jijjiiraman kutaalee wal jijjiiran modular setup kan qabu yoo ta'u, keessoo isaatti kiliinika socho'aa, kutaa qorannoo laaboraatoorii waliigalaa, iddoo qophii wal'aansa baqaqsanii yaaluu fi kutaa guutuu tajaajila wal'aansi baqaqsanii yaaluu itti kennamu Surgical Zone hammateera. Akka lakkoofsa Awurooppaa fulbaana 2025tti balali'a isaa kan jalqabaa gara kaaba lixa Chaayinaatti taasisuudhaan qorannoowwan qofa kennaa kan ture xiyyaarri kun amma dandeettii isaa guddisuun osoo balali'aa jiru wal'aansa baqaqsanii raawwachuuf dandeettii guutuu argateera. Bara 2026 kanatti tajaajila isaa caalaatti babal'isuudhaan biyyoota michuu Belt and Road ta'aniif hanqina tajaajila yaalaa qabaniif tajaajila tola ooltummaa kennuuf karoorseera. Hojiin kalaqaa kun tajaajila yaalaa gufuuwwan teessuma lafaatiin osoo hin daangeffamin iddoo kamittiyuu dhaqqabamaa akka ta'u balbala teekinooloojii haaraa saaqeera. Hojiin kalaqaa kun tajaajila yaalaa gufuuwwan teessuma lafaatiin osoo hin daangeffamin iddoo kamittiyuu dhaqqabamaa akka ta'uuf balbala teekinooloojii haaraa baneera. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira gahu peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.